Jirra jirtu maatii keenya nageenya waaqessinii faa ta'u akkam nuuf jirtani nutis nagaa keenya galata waaqayyo isinis akka nagaa taatan waaqayyo irraa abdii qabna bakka jirtanitti nageenyi keenya qilleensa irraa sinaa qaqqabu kan biyya keessas biyya baas jirtan ta'e nagaan keenya sinaa qaqqabu sinin jenna egaa nutis naguma keenya jirra galata waaqaa sinuuf jirtu maatii keenya sinin jenna. Egaa arras immoo viidiyoo biraa qabadhee dhufee jira. Egaa akkuma beekamu waa'ee samoona kana torbee kana keessattuu miidiyaa irratti asii achi deemaa jiru yookiin immoo haasa'amaa jiru. Innaa anillee qorraasaa jireetan dhufe. Innis maal hojjetan hin beektanii hundi keessanuu waa'ee obboleettii keenya Gannii Ooroo namoonni hin beekne hin jiru tiiktookii irratti beekamtuudha. Akkasumas immoo namaafis daftee kan qaqqabduudha yoo namni rakkatee biyya baasitti sagalee kan taatu jechuudha Gannii Ooroo namni hin beekne hin jiru. Innaa waa'ee Gannii ilaalchisee waa'ee tokko gammadee Ganniin egaa akkuma beekamu Arabootaan wallolteeti gara biyya Dubaay galtee erti Joordaan irraa Dubaayitti godaantee erti jechuudha. Gara Itoophiyaa osoo hin ta'in gara biyyatti jechuudha. Innaa gaariidha Gannii teenya bagaa waaqayyo si baase baga immoo biyya Dubaay illee geesse akkasuma obboleewwan keenya baay'ee jira Dubaay keessa akkuma beekamu gandatti geefaa baga shamarroonnis dhiironnis baay'eetu jira. Egaa dhugaa ani baay'ee tokko gammadee jechuudha. Maaliif Oromoota yookiin baay'ee tokko na gammachiise. Bakka namni rakkatetti nama qaqqabuun dhugaa baay'ee tokko dasna jedhee hundumtuu galatooma warroonni akka bireefaa Gannii simattan akka gammee siniin jenna. Egaa waa'ee Gannii oolaa ilaalle keessa buunee baay'ee tokko ulfaata. Jiruu biyya Oromaa jechuudha. Garuu akka jirru bakka intiraannaa waggaa ganaa hojjennaa ji'a ganatti gallaa jenna. Gin biyya Oromaa maal jedhan? Itti rafan malee itti nafanii jedhan. Egaa oguma itti rafu malee itti nafan biyya Oromaa. Ganniin garuu yoo miidiyaa irratti bakka nama gargaartu sagalee nama taatu bakka ani Gannii dhugaa dubbachuudhaaf waan ala hojjettu bakka dandeessee jiraattu hin fakkaatee tureeyyuu akkasii miti garuu manni Arabaa guyyuma bakka baay'ee namaa ji'a mana kiraayee jechuudha. Mana kiraayee koo ji'a namaa kennu ji'a tokkos ta'u torbeessu namaa kennu. Namoonni immoo guyyaa namaa kennan jechuudha. Baay'ee jennaan ba'uudha. Kanaaf egaa obboleewwan keenya Gannii irraa waan baay'ee baratan jedhee yaada. Maaliif si hojjettanii? Keessattuu obboleewwan keenya waggaa hedduu biyyaan ba'aa hojjettanii abdanii qabeenya keessan achitti bitattanii walitti qabattanii bakka waggaa ganaa hojjeddaa waggaa lama waggaa sadi hojjettanii karoorfatan baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf baay'een akkasii yoo achi jirru hundi keenya yoo ni beekna. Huccuu adda addaa bitannee meeshaa bareedaa bitannee lafa wannaa gaafa galleeffannee galleen garuu laalame maaliif biyya Oromaatitti waa tokko gochuun baay'ee tokko ulfaata. Keessattuu mana koontiraataa warri jiran manni alaa warri hojjetan rakkoon qabu isaan yoo barbaadan ba'anii deemuu barbaadan hin hojjetan. Garuu mana koontiraataa mana madaamee warri hojjetan jechuudha koontiraataa hin ulfaata baay'ee tokko. Maaliif isaan Araboota jechuun akkamii bakka seexana isaan dhugaa dubbachuudha. Takkuu namaa takkaa bineensa namatti ta'anii kan jennaan kaasuu bichaadha. Egaa namaa yaaduun hin jiru. Yaada sararaatanii fi kanaaf Ganniin osoo nan jira Joordaan ganaa hojjettee karoora qabattee jirtu kaayyoo ishee osoo galmaan hin ga'in garuu gara biyyaa galchuuf maal godha tikeettii muraniif. Garuu nama qabaattee nama miidiyaa waan taateef Ganniin gara biyyaa galuu hin dandeenye. Maal goote biyyatti jijjiirratte jechuudha. Hojichi ishee itti fufti. Ilbaanyi warra Arabootaati. Garuu isaan baasanii diingata nama gatan waan mana isaanii malee manni biraa yookiin immoo biyya isaanii malee biyyi biraa hin jirretti fakkaata warra Araboota jechuudha. Inni baay'ee tokko nama aarsa nama baay'ee kan mudannoo kanaa argamu. Kanaaf obboleewwan keenya jechuudha of eeggannoo godhaa biliis. Gannii nama argitanii jirtanii egaa uffata hedduu gattee meeshaa ishee gimmaa ishee gattee deemte maaliif birri harkarraa hin qabdu.
birriin baay'ee nu hojjete gara biyyaatitti yookiin manaan ijaara yookiin maatii gargaara yookiin ijoollee ofii barsiisata gara biyyaatitti ergamtu jechuudha. Kanaaf inni ergatin osoo hin ta'in birrii harka irratti qabaachuun baay'ee tokko barbaachisaa. Lammaffaan immoo meeshaa hin bitin ibsijam meeshaa biyya ormaatitti abdii maaliitiin meeshaa bitatan akkuma jiraan namaatis galu du'aanis galuu danda'a waaqayyo namaa oolchuu hin beekamu jechuudha. Kanaaf meeshaa mana madaamitti bitachuun hin barbaachisu akka kootitti. Meeshaa achitti bitatan san biyya ofiititti galanii biyya ofiitu hin jira. Waan achi jiru sun hundumtu biyya keenya ni jira jechuudha. Anu duraan kaargoo ergen ture. Fakkeenyaaf meeshaa achi jira natti fakkaatu. Asii jechuudha Itoophiyaa keessa achi jiru san Itoophiyaa kun hin jiran bareeda kun maali? Itoophiyaa hin jiru natti fakkaata. ግን meeshaan hunduu kan xiraatii qabu asitti jechuudha. Maaliif Dubaay illee ta'e biyya kamiyyuu meeshaan baay'ee kaseen Taayilaandii fi Turkiidha. Asitti illee guutee jira. Turkiin waan hundumtuu jechuudha. Kanaaf gizee kamiyyuu qophaa'aa ta'anii taa'uun barbaachisaadha. Ganni nama soo nama qabaachuu baatte maal goote? Kallattuma gara Itoophiyaatti galte. Itoophiyaa galanii immoo asii achi deebi'uuf piroosesii baay'ee barbaachisa. Waggaattuu hin beektanii sanirraan nam tokko asii deemuuf 100 nama gaafachaa jira dallaalli. Garuu seerri ittiin ergamu 25 20 ol kan darbee hin jiru. Baay'een isaanii dallaalonnoo 180 kan nama gaafachaa jira. Kanaaf buleewwan keenya bakka birrii harkarraa qabaatu lammaffaan immoo meeshaa biyya ormaatitti hin bitina meeshaa bittanii ta'u wajjin hin rakkatina biyya keenya iyyuu guutee jira waan hundumtuu galee jira akka duraanitti miti miidiyaan babal'atee jira abbaan qabeenyaa alarraa meeshaa seessisa meeshaawwan achi jiru hunduu as ni jira birriin haa jiraatu bakka hundattuu birrii amiiree kan bitu birrummaan qofa haa jiraatu malee rakkoo hin qabu waan hundumtuu ni jiraatittis isiniin jenna. Kanaaf nama qabaachullee yeroo tokko nama miidiyaa ta'u baay'ee barbaachisaadha. Ganniinas warra nama miidiyaa ta'u waatte hamtuun beeku kallattuma gara Itoophiyaa biyya isheetitti galte ganaasi piroosesii akka harawaatitti jammartee immoo yoo ulaagaareen ishii yookiin immoo kaayyoon ishii yoo galman geenye deebi'u akka keenya kaayyoon keenya warri dubartii laachumaa miire gallee taayitaa hin godhu maaliif baranne achuma bakka. Tokkoffaa intarneetiin immoo biyya keessatti hin jiru waan ta'eef baay'ee rakkisaadha biyya keenya taa'uun ni ulfaata. Yeroo amma babal'atee jira waan hunduu qarshiin jiraanna intarneetiin mana manatti galfachuu hin danda'ama. Mana manatti galfachuu hin danda'ama. Bakka barbaannetti intarneetii bilbila keenya irratti guuttachuu hin danda'ama. Waan hunduu yoo amma akka duraanitti miti. Itoophiyaan teenya sima guddatte xiqqoon ishii immoo rakkoon nagaa abuurra malee nu guddatteerti. Innaa kanaafiyyuu obboleewwan keenya gaafitti baay'istanii hojii rakkattanii meeshaa keessan diraama takkaanillee yoo bitamte qarshiidha waan taateef gubattanii fiddanii guyyaatti galaa bitadhaa yookiin ammoo egaa mana barreeffannoo wattan warra biyya kee jiran maatiin keessanii hin jiranii firoota keenya hin jiran isaaniin nu bitaa mana nu tolchaa nu eegaa jiran warra abbaa manaa qabdan immoo abbaa manaa keessan warri ijoollee qabdan ijoollee keessan jechuudha. Innaa kanaaf baay'ee tokko ulfaata biyya ormaati irratti of gatanii ta'uun hin ulfaata. Dhugaa yoom akka nama baasan hin beekamu waan ta'eef tokko immoo namni gaariin hin jiraame araboonni hundaa miti badaan gaarii kan biiroos nama geessu hin jiraama. Kan kallattuma immoo badaan kan fuudhatu biyyumatti qaayyoo akka fu'an yeroo iyyuu namaaf hin kennan uffata akka hin uffanne kan goo baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf of eeggannoo ani hojjechuu taa'uu jechuudha. Malee zim jedhanii egaa bittanii guyyaa isaan wajjin olaban immoo isaan namatti qorrata namatti jijjiiramu. Olabanii kaaseen hojii rakkachuu birrii hin qabu jedhanii rakkachuudha. Kana wayyeen jira yaada kooti yoo balleessillee kan manaa godhaa maatii keenya. Egaa ganni ammaa ta'e baay'ee tokko roobaa jira. Kobbortaa keessa seennee taa'aa jirra jechuudha hojii. Innaa akkana isiniin jira sagalee isinitti hin baay'isuun nagaanaaf ta'a isiniin jaaladha. Baay baay.